Warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattoota keenya nageenya keenya kan onni irraa madda tajaajilaa kabajaa bakkuma isin jirtanitti isin bira haadha qabu isiniin jecha har'aan kana Suleymantu na bira dhufe. Keessummaa jedha keessummaa sana maal akka taatillee hin beekne kaameraa keessa malee naan jedhani wanti kun maaliif akka kaameraa duratti dalagamullee hin beekne maaliif akka inni dhufellee hin beekne mee isarraa addaan baafadhaati na waliin tura. Isiniin jechuu barbaadate hanga dhuma qophii keenyatitti. Ayyee Suleyman. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota keenya isiniin jedha. Uummata jaallatamoo fi kabajamoo. Egaa sirriidha har'aan tana waa'ee maamma kanarratti keessummaan nama natti dhufe. Akkasuma isarraa xiqqoonni yaada waan sanii quban qabu. Kalaas dhimma sana waliin mari'anna jechuu barbaadeetiin itti dhufe. Dhimma sanii yoo taate mootu Suleyman baay'ee nu fageessan asumatti dhaabuu barbaada. Maali kaa maali? Jechuun dhimmi sanii yoo jettu akkamire? Egaa Dhimma Mahammad anumaaf dhiisaa. maaliif si dhiibna si qofaaf hin dhiisanii dhaabbadhu kaa namni Seemee haasaa hin jiruun. akka feetellee haasa'e ati kaa amma bara akka kee ta'uu qabu. Baay'ee fixadhu dubbii bahan dhoorganii Gara dhooganii jettee Oromoon. Akkasaniiti fixadhuuti waliigaluu dhabaan illee akkasitti itti deemnati akkam feeta jedhi Mahammad. Akkasii walumaa galatti aanillee har'aan tana gara isaatti dhufee walumaan waan sallaalla jennee abdii qabna. Innis kun akkanumatti lolaa kaamee walumaan turraa warroonni immoo gama Muhammadii dhufanis ni jirani. Walumaan immoo keessummaan sun na bira hin geenne. Amma dawwalaniyyuu. Yeroo dawwala. Isaantu dawwalee kalaasatillee tasgabbooftaa amma. Maal naa godhaa jedhaa. Isi dhaabbadduuti ati narra laatta. Isaan sun ammoo laa seenanii risaalaa ergaa fi dawwaluu jiranii. Walumaan itti fufnaa isaan sanii jaama amma. Amma dhufan seenaa jedhanii jira. Mana hin beekanii? Nama Enu seenaa. Waalaikum salaam warahmatullah. Betul seenaa. Banaadha ulaa. Waalaikum salaam. Jirtan. Agam. Alhamdulillah. Ya. Akan mati jira kasin ya. Pagar uftan sinin sinde bagan wedan. Ngado mau make sana saja dulu teleponnya. Kasih itu Pak. Kalau buat apa? Ada. Rewan nih. Dulu orang Belanda tuh. Jadi itu sana berarti. Nggak boleh tuh. Makanya nggak boleh. Nah, ada kami danis. Ada danis. Ada juga kan. Nanti ada. Juga. Kita mandi nanti nanti nak kemana? Enggak, kamera sih. Kami cuma kamera kan dulu nawarin nama kan. Rakom putih sana. Enggak, kita kan awal aja dulu itu kamera kan dari buka pada. Ama Marion dulu nih, ama di videonya kita itu boleh kan? Itu nanti. Dulu milang-milang agak milang lagi mengajar nih. Bisa dia agak kami jamin kiati. Itu wala nata. Mungkin dagi pun kan ada jinan Sulaiman ini enggak. Mari akan aja. Isanin agartee isallee kan miidhamallee inni nama isaanii inni ilaalee kan jallisne. Kanaaf ni araasinaa ni qabdaa jennaan ka Sulaiman. Akkanatti jechuu barbaade jawwa. Maariyaatu ni jirtu. Jirti. Miidhaan skeena. Miidhaan deebiirna. Hundumtuu ilmaan ta'eena. Kaanullee akka isaan miidhaa jedhan kun turii beekumaan dachii ilmaan ta'eena. Inni arafannaa. Kan si wal'aan jennee hin dhufne. Sulaiman malee dhufne si nuugaa
Ani mare nu dapat nilai jaksele nu kabat nu dapat ni enak. lagi apa kamu lanjut ke sana? awal beta uma senjut tu gala kom senjut tani ida pannalle uma naman di beta akong ko garu isini mo khale sawa mara do argi tani gahas challe tani wa mara kan tani dal tani arban tani tila man ko re chama amma sila sini tani hato me normal lalla timarena Mare nanti Aye, aku mari cisa sunsur mah. Kali salle ba, walla leti miti. Yokin mu beni agarte na umat siaran raja ko jara agarte jar sejara. Pakatan agarte phone ra kumuran ni choro mon kali doga tu. Aguan tu sanin de ne tuma. Nama ada damna ni jole sanka chalis kira. Sanu fira ada orde. Sanu ra ni agarte mi dama kana le akatela lu jole mo to agarte wal wal san. Aguan kun ya du na me adan kabin. Kanaaf amma ijoollee sana akkatti hin dhiifnu nullee agartee isinitti balleessine ni kiifanna ka miidhamillee ni fayyifannaa ni wal'aanadha nuu kennitaniitumaan agartee iddoo hidhaa dhaabbattanii jennaan. mare egan Kanaati. akkasi kaame amara konga bootini mari'annaa Ani matamami luna galan cubar wan kana to haasayamaa jira wan kana haasayaa jirani wan sana haasayaa jirani matamami dubbii kanaa sun hangalle maalidha nam walumaa galatti nuu dhaabattaa isaan kunis miidhamaa jira namni kunis akka kunoo dhaabadde hayyee dhaabachuun waan yookaan dhaabachuudha jechuun waan taate gattaa akkasitti maal irraa hayyee mutaa'i waan kanarraa wanti kun karaan taane sirrii miti karaan taane maalidha wanni itti jiru namni karaan taane wal miidhuun faayidaan qabu. miidhaa yoo taate dalagaa isaatti isa miidhaa ramada wanni godhe takka hin qabu mee duwida kiyya kan argatanii namni dhufee hadha baatee naan jedhe jira jiru hin beekaa bartanii meetii isa walumaan laallate. duuba har'a eessaa bahe namni Anuma hojii dhaabatu. anaaf jedhe dhaabatuun akkam Isi kaati maal gootan barreessu. mee rabbii kan keetii jedhe ati guyyaa jalqaba an siree kanarra ciisu san bichaa dhufte na gaafatte galatoon asiira kan kee dhuge dhiqadheen hangasi as natti deebiteem akkam taate maalitti jirta waan san akkam gooten eessa jirte kaarra jara kan oolni nuti Arallee ni deeman namni deemaa ni beektan kaawaa jireenya namaa kanallee hunduma beeku maal akkana. ta'ullee namni bilbilumallee hin taatu namaa bilbilu har'a guyyaa keessa dhuftee hin dhaabbannaa yoo jettu kana coraa qabdaati Anallee dirqamuma namaan nati beektora wanta kana akka kiyyatti ilaalteetiin hin quuqamtee naa wanni hojjetu argaa kuma jira maraayyuu laa akkasii miti bar jara kennamu dhugaa wal salaamu alaikum Waalaikum salaam warahmatullahi. duudi kiyya kun osoo amma kana agara kan taate jiruu nan qabu ana biraan dabarseetii micoota akka fidee na biratti fide hanga ammaatu maaliif akkas naan godheyyuu naaf hin himne micaan kun ani osoo inni naaf hime hangana ta keessa tuquun hin fedhu isas miidhuun hin fedhu ani kanaafuu amman tana akkam godhii naan jettamme tayyib ani jaarsummaa keessanii jaarsallee harka darbuu dhiide akka wanni nuti ani wata kan beekne meetara gaafee darbaa jirti barakoo kan hundaan fidaa Ani maal rakkoo qaba haala jaarsummallee wallaaleti mijan harkallee isin darbuuti mijan jara kennamu mush jaarsummaa miti osoo inni dhugaa jirtu eenyutu isa ergee maaliif mucaan kun narra dhaabbatee osoo waliin nyaannee waliin dhumu akkas akka inni na godhe wallaalee dhugaa san naaf himuu dideeti malee ani osoo isin nu dhufuu baattanii maal naa godhan isa qixaatuun Marii akkana jechuuf. Bara atillee dhugaa keetti dhugaa qabda. Miidhama kan keetti illee agartee isallee amma alagatti illee wal miidhuun faayidaa hin qabdu. Isallee hojjetaa illee sillee bu'aa hin qabu. Mee haasawaa keessan kanaayyuu dhugaa teessan iyyuu miidhama keessan iyyuu si agarra. Jaarsummaa agartee nu darbiin agartee nu dhaabbadhaa isinii ilaalla. Sama ammayyee rakkoo hin qabu. Kanaafuu ani kophaa hin jiru. Isa bichaa waliin dhuftanii ni kan qabu. Namaatu jira ollaa qaba. Bira qaba. Nama narratti aanu qabu. Guutuudhaan miti maan namni narratti aanu kudhan dhufee asitti na gaafataa jiru. Jaarsiitii amma kun hin jira jaarsiitii yeroo natti aanta qabu. Jaarsiitii yeroo natti aanta. Isin achitti naanu. Isin achitti jira. Isin maan sunuu quban qabdu Isin achitti jira. isin dhufuu kana Isin rakkoo qabuuti isin walumaan mariisinna isin asa waa mannaati.
Rakkoon qabu dikaanarra Ollamaan naannoo kan waliin gallu kunu sihii obboleessaa akka obboleessatti na qabate kanarraa qabu jiru sanarra natti aanaa kun gootare. Fudhannatti deebi'anii maal akkamitti jirta maalitti jirta naan jedha. Bilbila bilbuu ollamaan kunu akkas dhagaa hin jiran. Tamam. Ni amma kan goona tokko yoo jedhe dirqama irra guddaa ammootu amma dhageettame abachuu irraa maraa wanni irratti bilbilee jedhanii saadara bilbilee ammoo mootu dirqama isii qofa nu waamu wanni ollaa kaan jettu tokko hin jiru. Haadha kun gaarisin. Kallaaye. Inni dhufe kun illee wayii dhufee mana namaa jira. Waan dhufanii hin agarreen. Waan dhufanii hin agarree namaaf kabajaa qabaadha. Kabajaa kana caalaa nama kabajuu jiraan. Oh, saada salaam alaikum. Akan. Nagaan. Yalla deddeebi tamma sa'aatii kana keessatti yoo ani diisee isa jiraatu lafii gootoo gara mana. Homaachisi cinqaa jiru taasii nallee cinquu jiraatu deddeebi jaarsummaa maal jettee haasa'u jettaan sama jaarsummaa dhufanii jettee kalee irraa deengadda irraa nama meeqa irraa oofu jira ammaan kana mootu nama qabatanii nama natti aanu qabatanii natti dhufan. Kanaaf wanni godhu takka hin jiru hunoon isaan bira taa'ee si dawwaluuf jiraati. Akka booniyyuu yaa godhiisiti kootu mee mashaakila sana ta caalte hin jirtu. Itti deebinaatii deddeebinee yaala. Maarii kata qabdan. Ini akan guna aja, tapi mau makan itu. Ini betul lah masih karena jalan itu lucu gitu, karena agak biar gak itu, mau ngacir lagi masih lucu jalan. Awalnya sih yang mau itu yang sama di lucu, dan mau awalnya sendiri di lucu kan, tapi nanti warna aja lah. Lebih karena mesti ya kamu cuma jarak karena kata lu tujuannya itu lah, kami lah. Tahu rasa sebenarnya lengkap sih, yani walau nanggal lede dah, tamami di saat ini juga. Ini unda kursi itu sih orang kuat timbaran aja. Mantan kata Manu kalau kan. semua kasih sih. Ini kataran normal lah sih. Eyam nih eyam bandel nih. Ini kataran aja na. Iya berat. Akan ada. Urusan dengan. Mari. Nagkatan na lebih rumah kundi. Mari erga arbi sa Kita oleh Sa orang kecil cerita ini tira. Maka maga anta nang ko ba dia tuan tak kabut dan dia gama. masih sana ini dia Marianne ada di rumah dia. Yani bini bicara main rumah ko min nama jalan ko ko godan. mare awan akan dan mare arbi sa galbule kurne fatun da dago rumun duriyete mare malle erga no katarte si eganna Sulaiman guyyaa qaxaroo keetii guyyaa nuun jette san eegana nutti himtanii dachaanaa jennaan Ega kan ibu nakai jette was doidani. laa ulfaadha amma dhuunni nagaan wayyamaa isin galatoomaa kanaan nu qaxaroo ulfa lafun irraa turu politti maa qabu agartee rabbi jidduu seetaan haafi tuuti maarree weegessa ayyaana sukrii nu gootan Alhamdulillah rabbil alamin. alhamdulillah ufama jaman dhugaa maarree beenaawwa yallaa yee nagaa